Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirra jirtu baga nu jiraattanii sa'aatii kana nu eeganii isiniin jenna kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qaata boonnaa alhamdulillah rabbil alamin amma gammachuun isinii deebinee jirra amma eega roozaan argamtee kana booddattis wanti nu boochisus hin jiru waan boo'ichaallee rabbiin nurraa haa qabu isiniin jedhaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa akkuma argitanitti jechuudha roozaa achirraa sossobeeti ka'an fide haga ammaan tana maatiin isii argamtee jirti waan takka wanti warri irraa quba qabu hin jiru jechuudha itti hin himneani maalii fi isintu wayna harkaa deebiti ka jedhu shakkii wayitu na keessa jira jechuudha haga manaan ga'utti ittiin himu jedheeti jechuudha ammaan tana roozaa mana kiyyatti cufeeti biraa gabbee bakka wayii taa'ee isin biyyoo kana isin maraa jira jechuudha maaliif hoonaan jettanii warra keenya san hojii arguun fedhu keessattuu abbaa kiyya jaallan argisiisinaan jette jechuudha haala saniin warra kiyyatti illee inni abbaa kiyya sitti hin garsiisu jedhee waadaa walii seenee jechuudha kan achirraa qabadhee isii dhufee jechuudha ammallee akkasiin natti naqaanii akkasiin nan dhageenyetti dirqama abbaa isii kanatti himuu qaba maaliif yoo jettanii qalbiin nama akkam akka tahaa jirtu isin martinuu argaa jirtanii abbaan isiillee akkam akka cinqataa jiru haati isiillee jechuudha ta'e isii deettilee akka hoon isiillee namni martuu akkam akka cinqamaa jiru argaa jirraa jechuudha silaa viidiyoo kana jechuun waan kana silaa akka isii argeen warra kana dhageessisuun narra jira tureyyuu garuu ammootuyyuu ni abachaa badaawina harkaa baddii badaawina harkaa baatii wayi kijibduu nagootii ka jedhu isii tana dirqama harka deeffadhee manaa gahuu qaba jedheeti kan callisee galeen jechuudha kanaafuyyuu hordoftoota keenya isinillee baay'ee tokko nuuf galatoomaa isin jira warroonni hanga har'aan kanaa du'aa nu cinaa dhaabbattanii nu jajjabeessitanii akka waan du'aa keessaniin argamteeti jechuudha roozaan du'aa keessanis qeebalamtee jirti akkam gochuu deema amman tana abbaa roozaatitti bilbiluu deema jechuudha abbaa roozaa baadiyyaa jiranii garuu bakki isaan jiranillee hin beekamu baadiyyaa jiranitti quba qabaa jechuudha bilbilee dirqama bilbilaan itti himuu qaba waan kana siistama baay'ee siistama warra isiitiin maatii isiitiin wal quunnamsiisuu qaba malee jarjaree hoonnaa jedhee ammallee kana jalaa baduu fa'aa mala jedheetiin sodaadhe jechuudha yeroo biraa gabboos dhugaa rabbii dubbachuudhaaf fincaanii fi bitee isiin gabbaa tokko kana cinqamaa jechuudha wayna jalaa baddi jedhee cinqamu baay'ee tokko cinqamaa yeroo biraa gabboos yoo ani deema jedhuunis na duuba hin deemtu amma kanaa bahuu hin fedhu sa'a dana dhiisii naan jettee waan isii barbaachisu sossobee gaafadhee manumatti bidaa fi jiraa jechuudha yaa rabbii kiyyamee du'aa ilaa godhaa gamaatii isiitiin wal biraan gahu cinqameetiin hin jiru harkaa baddii ka jedhu bakka hedduu takka cinqii keessa jira jechuudha du'aa ilaa godhaa isiniin jedha amma abbaa isiitti bilbilee abbaa isiititti himuu qabaa isiniin jedha hordoftoota kiyya itti bilbilaa abbaa isiillee maal akka jedhanii hin gammadamuu hirrifatamuu akkam akka ta'u walumaan dhageenyaa jechuudha badaa wayii hirrifatanii qaamaanillee dhaqeetti immoo jedhee isii gara kami dhiisee ittiin deema kana jalaa badii yookaan mana na jalaa baate jedhee ittiin bakka baay'ee tokko cinqamaa jira jechuudha maraafuyyuu itti bilbila abbaa roozaa fakkiin isaanii baadiyyaan tuutiin baay'ee illee hin jiru yookaan dalagaa yookaan dalagu mee maraafuyyuu irra bilbilee ittiin yaalaa hanqanumaatti hojiin turaa isiniin jedha. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akkam abbaa roozaa? Akkam nagaa jirtaa? Nagaan akkam jirtan? Wayyoo wallahi maal jiruutti namaa nama agartaa akkamiin? Nagaa qaba alhamdulillah isin akkam hime? Wallahi nagaa qabnaa maal jettu? Maaltu jira maal keessa jirtan? Wallahi maal keessa jirra maal warra mee akka hojii kayyoo tokkoba? Maala hin jenne? Maal hin jennu kaala jiini maal hojii jiraatte malee maalitti na jettiin waan fakkiin laareeta. Ofatanii fi wallahi haalaan rakkuma keessa jirra akkamitti maaltu jira akkamitti maalitti jirta? Wallahi ani nagaa qaba alhamdulillah nagaa malee homaan jiranii akkam himee qofa amma akkam jiran isaan dhibeen isaanii sun akkamitti jirti? Amma dhibee isaanii ka dhiirri yeroo tokko tokko ol ka'aa yoo hin gaddeebi'a. Dhibeen dhiigaa hunee rakkoodha gisee fedhu ol fa'aa gisee fedhu gadde. Nagaa qabanillee alhamdulillah galata rabbii. Nagaa qaba wallahi alhamdulillah. Waa'ee roozaa irraa moo wanti dhageettan nama takkaan jiru?
ilaalatan ilaallatu garuu haa ta'u maal godharre. Achi jirtanii amma eessa jirtan isin? Bareeda kan rabbi haa laaffisu. Ani nagaa qaba. Nagaa qaba alhamdulillah. Gara kiyyaani homaa hin jiranillee olma keessa. Inshaallah ta'e ilmaa fi gammachuu wanti martu. Eessa jirtan amma nama bira jirtan moo kophaa jirtan? Kophaa jirtanii? Bareeda kan. Wallahi gammachuu malee uummata akkaan jiran alhamdulillah jedhame dur. Rabbii kanatti galata galchaa. Akkam silaa wayi lafa dhootanii jedhee shakkee gara namaa siitanii bareeduma ture silaa. Gammachuu sana gammachuu sifaa rabbi nu haa godhu. Wanti jiru gataa inni maariyaam. Wallahi amma taluqa alhamdulillah roozaan argamtee jirti alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi argamtee jirti. Hello. Hello. Hello Abba Rosa. Boyna akka isin nagaan argamte musli. Amma waa mara jiru silkiin hin haasofne jira bal'inaan qaamaa wal arginee haasofnaa ani isillee akkatti argee fi akkatti fidee fi akkatti isin harka jirtullee marayyuu bal'inaan haasofne akkanatti hin haasofnu. Bal'inumaan haasofna qaamaa wal arginee jira. Ma biraanki sila waa ijoollee xixiqqoo taate biraanki isin irra dalagaalee sila argamte jedheetiin abbaaruu isaa maal taata? Ma namni lubbuun jiru tokko akka turellee turii mul'ata sila. Dhugamaa argamtee jirti garuu akkaataan isiin itti argamtee fi waa marayyuu akkanatti waliin hin haasofnu. Ani jumaan arge qaamumaan argee wal bira jirra garuu amma isii bira jiru isii bira gabbeetiin waadaa walii seenne jira akkatti argee akkatti fide akkatti mana amma isiin bira jirti mana kee jirti. Akkatti hanga mana kiyyaa fide saranumaa fi rabbitu walitti beeka. Isii bira gabbeetiin isin haasaa jira amma isaan inshaallah waa marayyuu hangalma qalbiin gadi isin haa deebitu jedheeti jechuudha kan isin bilbile. Maraafuyyuu argamtee jirti nagaan argamtee nagaa qabdi uummata akka wanti isiin irraa hir'ate takka hin jiru nagaa qabdi nagaa rabbii qabdi alhamdulillah. Rakkoon qabu uummata akka walaa rakkina jiru. Ina Abba Rosa dhageettanii warri duraanuu baay'ee moobsaniini ji'a lamaaf deemti Roosaan har'a eegabadde ji'a lama.
Kanaafuyyuu duraayyuu guddama obsanii haqa mootuu yoo amma isiillee tasgabbeessinee sossobnee suuta warra biraan kennaa warratti illee hin himinaa akka itti fide roozaa anaa fi rabbitu beekaa. Mucattiin ani lubbuu xiyya kana mufajjeesaa waa'ee abbaa kiyyaa keessattuu nutti hin dubbatin naan jettee akkana bootti. Yookaan bishaaniif darbaa yookaan mufajjeesaa natti hin dubbatin sa'aadaa naan jettee tiniin akka itti fidanatu beekaa warratti hin dubbatin duraayyuu guddama obsanii amma guyyaa hanga muraasa kana sossobnee tiniin warra maatii biraan kennaa suutatti. Ishee bakka hin cinqatina namoota akkayyuu wanti isin yaaddanillee hin jiru warrillee duraanuu guddama obsanii garuu isii tana gorsuu qabna tasgabbeessuu qabna. Mucattii haalli isin keessa jirtu haala biraati isinillee obsaa duraanuu warrillee baay'ee obsisuu dhumatti bakka itti himna warratti illee. Lakkii dhugama jechuun nama silaa waan kana silkiin isinitti himu osoo hin taane isima tana iyyuu qaamuma isiitiin iyyuu qabeetiniin silaa nama qaamaa wal bira dhufee waliin haasa'u warrillee akkasitti akka gammadu qalbiin isaanii akka gaddeebitu garuu ammootu waadaa seenee fi roozaan quraana qabattee na kakattiiftee waadaa seenee fi akkasitti nagu kakaatee dhuftee jechuudha bakka itti argamte sanirra. Ishee isinillee galatarraa afaa bakka uumaa yaadinaani amma sodaataa jira yoo badii ho'i jibduu nagootiin harkaa baatee baddee ka'a jedheetiin sodaataa jira garuu. Ani ittiin dubbadhu waa'ee hangisee biraa gabboo bana itti cufeetiin biraa gabbaa qollofee qulfii irraa fuudhee qophoo bana keessa kaa'ee biraa gabbaa akkasiin alatti iyyuu godhin baay'ee. Ishee baay'ee bakka nagaan kottaa ishee warri nagaa qabanii salaama naa jedhaani. Inshaallah qalbiin isaanii gad deebitee amma rabbi qalbii isaanii gad deebisu. Dura baay'ee moobsani. Ishee bakka nagaa naayee. Sitii kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa waa marayyuu dhageettanii jirtanii argitanii jirtanii abbaa roozaa naamanaa hin jiranii firaankiin irra dalagaa jirtamoo akka miidhagaa jiranii jechuudha. Illee hin himinaa jedhanii dhageettanii jirtan waa marayyuu wanti irra deebi'ee isiniif hin jiru. Inshaallah isaan borganama dhufanitti ka yaa rabbi na dandeessisu roozaa wayna harkaa baddee jedhee lubbuun asitti ol nagaltee jirti maaliif waadaa naaseenti san way diidi jettee kun isinillee shakkaa jirti keessi isii shakkee jira way warrattiinti way abbaa kiyya beeldiitti minaamin ka jedhu wayi ana immoo dirqama maatii isiitti himuu maaliif maatiin isii cinqamaa jira waan taateef dirqama maatii isiitti himuu qabaa jechuudha. Hundaafuu iyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa hanga viidiyootti aanu walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jaalannaa isin kabajnaa baay'ee tokko nuuf galatoomaa isiniin jedha bakka guddaa isiniif qabna nagaatti.